Akkam jirtu kabajamtoota keenyaa jaallatamoo suupermaarkeetii yookaan immoo gabaa irratti fayyadamtan kana chaanaalii yuutuubii keenya irraa fayyadamtanii gamoo Finfinnee bakka 4 kiiloo jedhamutti kan bannee jirudha. Itti fayyadamaa isiniin jechaa dursitanii akka daawwattaniif sabiskiraayibis akka gootan kabajaan isin gaafachaa. Biyyuma keessan Itoophiyaa keessatti guddinni teekinooloojii waan jalqabamee jiruuf akka itti fayyadamtanis nu fayyadan kabajaan isin gaafanna. Akkasumas hojiilee adda addaatiif warri carraa hojii barbaadanii fi nu bira dhuftanii haala mindaatiin akkaataa mindaatiin akka itti fayyadamtan isin gochuudhaafis karaa hedduun sochii adda addaa waan goonuuf meeshaalee adda addaa immoo kan argattanis asuma keessaa isin jechuu barbaanna. Akkasumas qodaa biyya alaatii dhufu kan biyya keessaa gosa adda addaa waan hedduu waan argattaniif haala kanaan ilaallattanii akka itti fayyadamtan kabajaan isin keessumattuu biyya keenya Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee suupermaarkeetiin miti garuu immoo hamma argamee itti fayyadama baay'ee waan jalqabee fi teekinooloojii faana taatanii akka itti fayyadamtan kabajaan isin gaafanna. Nagaan